Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalaan jedhama. Har'aa kanan qabadhee dhufee akkuma mata duree irratti argitanii gaafii karaa keessaa gaggaafatamaa turan tokko irrattan deebii isiniif deebisuu dhufee innis maalidha? Dubartiin takka otoo walqunnamtii saalaa hin raawwatin ulfaa'uu hin dandeessi gaafii jedhu irra deddeebi'ee gaafatamaa ture. Kanaaf anis isarrattan deebii laachuudhaa dhufee. Egaa isinis warri YouTube chaanaalii kiyyaaf har'a reefu argitanii YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Kana malees immoo viidiyoo laaltan kanas like gochuudhaan haamilee nu ta'a jecha kallattumaan karaa mata duree har'a qabadhee dhufee kanattaan isin dabarsa. Egaa innis dubartiin takka otoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiniin ulfaa'uu ni dandeessi kan jedhudha. Deebisaa gabaabumatti ulfaa'uu ni dandeessi. Egaa ta'iin kun ta'ii baay'ee beekamaa ta'ullee baatu garuu immoo ni jiraata jechuudha. Akkamitti jiraata? Haalota lama jalatti jiraata. Dubartiin takka otoo walqunnamtii saalaa raawwatin ulfaa'uu kan dandeessu haalonni lama. Haalli kana akka uumamaan godhan jira. Inni tokkoffaan foreplay haala jedhamu jalatti yookaan immoo foreplay jechuun tapha jaalalaa keessa dhiirri tokkoof dubarri tokko tapha jaalalaa keessa yeroo sanyiin kormaa dhiiraa sun gara naannoo qaama saalaa dubaraatitti siqee yeroo gallakkifameedha. Egaa taphni jaalalaa sun akka wal dhungachuu ta'uu danda'a, afaanii wal si'eessuu ta'uu danda'a, wal hammachuu ta'uu danda'a, whatever. Tapha siyaasaa san keessa yeroo qaamni saalaa naannoo qaama saalaa dubaraa sanitti sanyiin kormaa dhiiraa sun xinnoorree haa ta'u yoo dhangala'eedha jechuudha. Egaa saayinsiin akka jedhutti sanyiin kormaa mataa duraa sun ispeeshaalii kan dhiirri mataa duraa dhangalaasu suni sanyii kormaa baay'ee of keessaa waan qabuuf carraan kun ni jiraata jedha. Kanaaf kun ta'uuf dubartiin sun yeroo ovulation irra jiraatte yookaan immoo fakkeenyaa marsaan laguushii guyyaa jalqabatti dhufee irraa kaasee naannoo guyyaa 14ffaarra gaafa jiraatte carraan dubartiin kun ulfaa'uu guddaa waan ta'eef yeroo kana keessa taphni akkanaa kun yeroo ta'ee carraan sanyiin kormaa naannoo qaama saalaa dubartii sanitti yoo dhangala'ee carraan ulfaa'uu kun ni jiraata jechuudha. Haa ta'uti garuu ta'iin kun baay'ee reeriidha, baay'ee beekamaa miti. Ta'ullee garuu probabilitiin akkasii ni jira jechuudha. Kanaaf tokkoffaan karaa foreplay kanaanii, lammaffaan karaa insemination'iitiin. Insemination jechuun sanyii kormaa fi sanyii dhalaa yookaan hanqaaquu qaama saalaatiin alatti walitti makuu jechuudha yookaan immoo fertilizationii gadaamessaan alaa jechuudha. Inni kun kan godhamu irra caalaa akka yaalatitti, akka yaala dhala dhabuu yookaan immoo infertilitiitti fayyada jechuudha. Akka yaalatitti yookaan immoo infertility treatmentiidhaaf fayyada. Innis kan godhamu sanyiin kormaa fudhatamee hanqaaquun fudhatamteet walitti makameetoo achi booda egaa sanyiin kormaa fi hanqaaquun erga walitti makamee booda zaayigootitu uumama. Zaayigootis sun immoo fuudhamee qaama gadaamessa dubartii san keessatti galfamaa jechuudha. Egaa inni kun maal jedhama? Inseminationii jedhama. So haalota kana lamaan jalatti egaa dubartiin takka otoo walqunnamtii saalaa hin raawwatin karaa kana lamaaniin ulfaa'uu ni dandeessi jechuudha. Haalota kana ulfaa'uu ni dandeessi. Haa ta'uti garuu ta'uun kun baay'ee reeriidha, baay'ee beekamaa miti. Ta'ullee garuu ulfi jiraata. Kanaaf ulfi akkanaa nama baay'ee biratti ulfi akkanaa hin barbaadamu. Sababni isaas yeroo baay'ee jaalalleewwan gidduuttidha wanni kun kan uumamu. So jaalalleewwan gidduutti immoo wanti kun yoo uumame rakkisaadha waan ta'eef kan godhamuu qabu tokko wanti kun akka jiraachuu danda'u beekuudha. Lammaffaa immoo erga wanti kun jiraachuu beekame haala ulfitti hin uumamne taasisu. Dhiirraaf dubarri tokko tapha jaalalaa akkasii keessa shakkiin akkasii yoo jiraate tarii haalli itti qullaafaa kan wajjiniin yeroo dabarsan yoo ta'e haalli itti sanyiin kormaa dhiiraa gara toora qaama saalaa dubaraa sanitti kan gannamu ta'e
dubartiin sun akkuma nama wal qunnamtii saalaa raawwateetitti for example post piilii fayyadamuu ni dandeessi jechuudha. Post piilii fayyadamuu qabdi jechuudha. San gochuudhaan yaaddoo san jalaa yookaan immoo ulfan barbaadamne san ittisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaa inseminationiin inni itti yaadamee godhama waan ta'eef inni akkuma dura isiniin jedhe it's a part of management of infertility. Yaala infertility waan ta'eef suni akka yaalaatti. Kanaaf egaa kanatu jira. Kanaan wal qabata yeroo tokko tokko even virgin pregnancy jedhamurree jira. Virgin pregnancy jechuun dubartiin takka otoo wal qunnamtii saalaa hin raawwatin ulfaa'uu jechuudha. Otoo wal qunnamtii saalaa takka raawwattee hin beekin otoo durbummaa qabdu ulfaa'uu jechuudha. Inni akkasii illee virgin pregnancy jedhama jechuudha. Innumti akkasii illee karaa haara foreplay yookaan immoo otoo hin yaadamin wal sissi'eessuudhaan akkuma dura jedhe sanitti sanyiin kormaa dhiiraa karaa qaama saalaa dubartoota sanitti toora sanitti gaafa dhangala'u ulfa akkasii uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf innillee waan akkasii uumamuu danda'a. Egaa kanadha har'aaf kanan isinitti himuu dhufe kanuma warri YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan ammas YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Viidiyoo kanammoo yoo jaallattan like godhaa. Gaafii biraa yoo qabaattan immoo kommentii jalatti nuuf barreessaa. Yeroo hambiraa qabanneet irratti dhufnee akkuma kana deebii isinii laanna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf fayyaa ta'aa oraa bulaa deebina.